Nagama. Thank you. Anaafati riyaadha waan hedduullee wajjin dabarsinee beennaa tajaajila wal affeerree beennaa wajjin nyaanne wajjin dhugne yeroo baay'ee dabarsineerraa beektaa dhugaa dubbachuudhaa fi an baay'inaan bizinesii mataa koo irratti yookiin immoo hojii mataa koo irra dhaabadheera kananii hojii wangeelaalee hojjechaa ture kanan socho'aa tures innaa nama wajjin kanan irratti wal lolu yookiin kan irratti walitti bu'u sababni hin jiru kaan mindaa damoosa irratti wal lolaa damoosa na jalaa dhowwattanii isaanan jiraadhaa waamee qarratti wal lola namni hangaruu hojii mataa koo hojjechaadha kanan tajaajilaa ture kanan socho'aa ture kanan deddeebi'aa ture hojii mataa koo hojjechaadha beekta akkasumallee bakka ni macaafaaf qabu jaalala macaafaaf qabu beekumsa ni macaafa irratti qabu beekta eenyu caalaa yoo ati dhugaa dubbachuudhaa fi waan wal nu sobsiisuun qabu yeroo baay'ee hojiin dabarsineerra waan ta'eef so dhugaa dubbachuudhaa fi nama hojii walitti bu'ee gara amantii islaamaa naqu sababiin isaa amantii islaamaa keessaas gaafa nama hojii walitti bu'ee lafa naqu naba waan ta'eef irran sii deebi'a ani amantiin keessa ture keessa nama hojii walitti bu'ee gara amantii islaamaa naqu sababiin isaa iyyuu nama hojii walitti bu'ee namatti baqadhe waan ta'eef ammas asii ustaazuma tokko yookiin sheeka tokko yookiin namuma ani islaama jedhee natti dhiyaate tokko wajjin gaafa walitti bu'u lafa naqu gatiin dhabuuf nama walitti bu'eetu amantiin jijjiirradhu sababiin isaa amantiin kan mataa kooti malee kan ittiin namaaf jiraadhu kiristaanotaaf kan hin jiraadhu islaamotaaf musliimotaaf kan hin jiraadhu miti kan mataa kootiiti eenyuuf kan ittiin jiraadhu miti so sababiin itti waldaarraa fagaadhe waggaa tokkoof ji'a 7-8 oliif ni beekta tajaajilaa ture gatiin wangeelaaf kaffalaa ture dhugaan ittiif qabsaa'aa ture hunduma isaayyuu beekta eenyu caalaa beektaati bareechite so sana keessatti adeemsonni jiran hundumtu gaafa baay'ee na dabbaraa deeman namni yesuusin lallaburra of lallabuu gaafa baay'isu namni yesuusin ol qaburra ol of qabuu gaafa baay'isu namni waaqayyo hundumaa danda'a jechuurra anatu sii danda'a anatu sii fayyisa anatu mootummaa waaqaa sii gasha yoo an sii eeyyame malee mootummaa waaqaa sii hin banamu yoo sii eeyyame malee waaqayyo sii hin araaramu jechuun kun gaafa na dabbaraa gaafa dhufu an waldaa keessaa ba'ee hojii mataa koo hojjechuu jalqabe beekta yoo xiqqate waggaa tokkoof ji'a 7-8 ol waldaa utuun tajaajilin callumadhee waldaatti deddeebi'ee akkan ture beekta tajaajila dhaabe so walitti dhufnaa wal dubbisnaa maal jennaa sirriitti waliin haasa'aa turre kana keessatti an carraan kun maal naa kennisti fakkaate carraa dubbisuu carraa qorachuu carraa gaafachuu carraa namootaa wajjin wal gaafachuu fi jiibeet gochuu waliin mari'achuu naa kenne namootaa wajjin gaafa wal gaafachaa deemtu gaafa dubbisaa deemtu gaafa waan hundumaa akkuma sila kaasaaf ture amanuu baattullee amantii wajjin wal baraa gaafa deemtu dhugaan kamtu sirriidha kamtu naa ta'a jetteetu waa tokko madaalii keessa galchita miizanarra keessa sii galee jechuun abbaa amanuuf amantiin kamuu sirriidha dhugaan tokko garuu lafa taa'ee jira isa kanaatiif yaatakkee kiyyaa dubbisee macaafa garaa garumatti qabuun dhabe tokkoffaa amantiin ani hordofaa ture yookiin amantiin ani keessaa ba'ee macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshiniin qabu yookiin immoo macaafi ragaan ba'uuf keenyaaf amantii kiristaanaa hordofaa ture yoo ta'e amantiin kiristaanaa kennaa rabbi namaaf kenne waan ta'eef yookiin amantii rabbi namaaf kenne waan ta'eef namni hundumtuu amantii kiristaanaa hordofuu qaba jaallachuu qaba amantii isaa godhatee jiraachuu qaba wanti jedhu takkee koo hin jiru gaafan gara amantii islaamaa qorachuu dubbisuu dhaqu garuu amantiin islaamaa kennaa rabbi namaaf kenne yookiin immoo amantii islaamaa amantii rabbi jaallatee ilma namaatiif kenne kan jedhuun argadhe tokko naan jedhe dhimmi lammaffaan gara amantii kanaatti na fide dhugaan gara amantii kanaatti na fide dhimmoota sillaaseedha dhimmi sillaasee waan deebii hin qabne waan walxaxaa kompleeksii kan ta'e waan namni takkeen waa'ee sillaasee waan biraa abaluu waa'ee sillaasee waan biraa raajiin tokko waa'ee sillaasee waan biraa paasteriin tokko waa'ee sillaasee waan biraa haasa'uun sun anaaf naa ta'uu dide sababiin isaa hiika dhaabbataaf ibsa dhaabbataan qabu waa'een sillaasee
ibsa dhaabbataa gaafan irraa dhabu waa'ee Sillaaseen kun macaafa qulqulluu hojiilee baay'ee waan waliin qabanneef macaafi konfirmeeshinii waan hin laanneef waan ragaa hin baaneef waa'ee Sillaasee kun ammas afaan na qabachiise. Isas nan dhiise tole jedhee. Haa ta'u egaa dhimma isaadha. Dhimma amantiisiin dhaamiin dhimmi Sillaasee saafu akkuma ta'ettan jedheen utuman ilaalu amma immoo waa'ee Yesuus bira geenye. Waa'ee Yesuus bira gaafa geenyu Yesuus Waaqayyoodha jennee lallabaa turre gaaffii hin qabu. Waaqayyoodha jennee dhalootatti maa turre gaaffii hin qabu. Gaafa teenyee dubbisnu garuu takkee kiyya atis bor dubbisuu dandeessa yookiin dubbisteetta ta'a. Gaafa teenyee dubbisnu garuu namoonni sirriitti waa'ee Yesuus beekaniif Yesuusitti siqan Maariyaam Waaqayyo Abbaa waa'ee ofiisaa siigalee Waaqayyo Abbaan waa'ee Yesuus Waaqayyummaasaa wanna jedhe takkitti hin qabu. Yoo qabanaan jettee haasa'uu dandeenya. Waa'ee Yesuus Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaansaa waan jedhe tokkitti hin qabu. Haati isaa isheen dhiyeessee waa'ee Yesuus waa'ee waaqayyummaasaa waan jette takkitti hin qabdu. Haadhi isaa isheen miixattee deesse. Ani Waaqayyoon nan deette osoo hin taane ilmatu dhalate jedha, namatu dhalate jedha. Malee Waaqayyotu dhalate hin jedhu. So haati isaa isheen deesse illee waa'ee waaqummaa Yesuus irratti ibsa ga'aa nuu laatte hin qabdu. Macaafni waan jedhe hin qabu. Har'a waa'ee Yesuus hin jedhu ture. Sii galee waa'ee Yesuus hin haasa'u hin ture. Waa'ee nama gante tokko numarraan fatta malee naasoftuti. Angaruu Yesuusin hin ganne itti namani baay'een itti amane kabaja isaa maluu wajjin ulfina isaa maluu wajjin itti amane malee Yesuusin hin ganne. Yesuusin gante warreedhanii dogoggoraniiru. Waa'ee Yesuus immoo miidiyaa irratti naasa'e yoo jette baay'ee dogoggorteetta. Maaliif yoonaan jettee ani Yesuusitti namana. Yesuus naaf ergame. Yesuus waa'ee abbaa na barsiisuudhaaf dhufeera. Ergamaa Rabbiiti. Akkan kabajuuf jaalladhu amantiin koo na eeyyamaa. Amantiin koo na jajjabeessan kaareeji na godha. Kanaafuu waa'ee Yesuusii miidiyaa irratti xiqqeessu jette ani waa'ee Yesuus nan haasa'a. Waa'ee Yesuus inni nan haasa'u kun immoo Yesuus isa Quraanii na deggiree Rabbi naaf ergee waa'ee Rabbi irraa baradhee sana Yesuus irraa isan bare Yesuus isan jaalladhuuf isa kabaju sana haasa'a malee isa warri ana doorsisan isa warri waa'ee Yesuus keenya maqaa dhoofte naan jedhan isa warri waa'ee Yesuus keenya akkas goote akkas taata achiin baata hin cabda hin kufta jedhan waa'ee jaraa'an quban qabu. Waa'ee amantii namaallee quban qabu. Maaliif dhiiseera keessaa ba'eera waan anaasuuf hin jiru. Waa'ee Yesuus haasa'uun immoo waa'ee amantii kiristaanaa yookiin amantii pirootestaantii yookiin immoo amantii joobaa kan biraa haasa'u miti. Waa'ee Yesuus waa'ee rasuulaa waa'ee waa'ee rasuula keenyaa ergamaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee isaa hin haasa'inaan jechuu namni danda'u tokko illee hin jiru. Waa'ee Yesuus hin haasa'in namni jechuu danda'u tokko illee hin jiru. Waa'ee Adam namni hin haasa'inaan jechuu danda'u hin jiru. Mikinaatu hojii isaaniitiin namni hin barata. Waan isaan gochaa turaniin ergama isaan lafa kanarra fidatanii dhufaniin namni gatii dhaga'uu qabuuf namni gatii barachuu qabuuf waa'ee isaa hin haasa'u taanaan waa'ee Yesuus hin haasa'u taanaan waa'ee Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin haasa'u taanaan waa'ee eenyu akkan haasa'u barbaadda takkee kiyya. Ittan amanoo naaf ergame Yesuusoo